الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا أبا لونك يا درسي تأتي برتا جرو ما تدري أرأى إحسان جرما. إحسان جتشون تولا جتشورا كناف. إحسان جتشون مالي يوكا تولا جتشون مالي جراني يونو غافة. إحسان جتشون yookaa tola jechuun ati rabbiin gabbaruudha akka waan ijaan argaa jirtuutti. yoo ijaan arguu baattillee inni ni arga yookaa rabbiin kiyya sun na arga jettee isa gabbaruudha. arkaan ihsaanaa tokkochuma kana insha Allahu ta'ala. kanatti aansuudhaan gaafiif deebii arkaana islaamaa waliin laallamee yoo rabbiin fedhe gaafiif deebii waa'ee jal'aaba yookaa hundee islaamummaatiif iimaanaa yoo rabbiin fedhe wajjiin laalla. tokkoffaan hundeen islaamaa meeqa jedhanii yoo si gaafatan deebiin hundeen islaamaa yookaa islaamummaa 5. gaafii mee shananuu himi. ديبي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. جنة بفنجتشو قافي mee afaan oromootiin nuuf hiiki yoo siin jedhan ammoo tokkoffaan rabbiin malee haqaan gabbaramaan hin jiru, nabi muhammad ergamaa isaati. lammaffaan salaata dhaabuu akka nabi muhammad waahiloota isaanii barsiisanii akka an salaatutti salaataa jedhanii nuu himanitti. sadaffaan zakaa baafatuu yoo horoon teegeette. afraffaan ji'a soomaa soomuu waan rabbiin irraa of qabaa jedhe irraa of qabanii. shanaffaan hajjii deemuu ji'a hajjii keessa namni horoon isaa isa fiddee isa deebisuu geette. akkanaan suta arkaanni islaamaa. kanatti aanuun gaafiif deebii arkaana ihsaana iimaanaa dubbanna. gaafiin arkaanni iimaanaa meeqa? deebiin arkaanni iimaanaa 6. gaafii isaan hoo maal fa'a? deebii an tu'mina billaah. lammaffaan wa malaa'ikatihi. sadaffaan wa kutubihi. afraffaan wa rusulihi. shanaffaan واليوم الآخر. جهفان وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. جت دي بفتا قافي مي أفان أرموتين نوفهيكي يوسين جران ديبين تقفان ربت أمنوا ربما إساتيف أقمسان قلته إسات maqaaf sifaata isaatti amanuudha. lammaffaan malaa'ikaa isaatti amanuudha. isaan gabroota rabbiiti, ilmaan rabbiitiimi jedhanii. sadaffaan kitaaba rabbiitti yookaa kitaaba rabbiin nabiyyoota irratti buuse hunda itti amanuudha. afraffaan ergamtoota isaatti amanuudha, rabbumatu dhugaan erge jedhanii. shanaffaan guyyaa qiyaamaatti amanuu yoo du'anillee hin kaafaman hin gaafataman yoo gaarii dalagan gaarii yoo hamtuu dalagan akkasuma hamtuu
galata galfaman jedhanii amanuudha. Jahaffaan waan rabbiin murteessee kan nama toytu hunda hamtuu taatus waan gaarii taatus rabbumatu fedhe beekumsa isaatiin taate jedhanii amanuudha. Dhumarratti rabbiin warra waan dhagayetti fayyadamu nu haa taasisu. ربي خيري دنيا آخرة ولتنها قبو. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربي ورقرتني خيري ولدبرتنها تاسسو إن شاء الله درسي بروتين هقا والجنتي نقايت ترى.